keenya kabajaaf jaalala sinaa qabu har'a uummata keenya diaspora suniif waantee qabadhee dhiyaadheera. Innis immoo Origin ID kan jedhamudha. Kana dura beekuu dandeessu. Officially amma marsariitii kanarratti kennamuu tajaajilli kenniinsa isaa kan eegaleera. Kanaaf marsariitii kana www.ethiopianpassportservices.gov.it irra galuun Origin ID appointment kan jennu kana filanna. Sana booda term and condition hin jiru, haaldureewwan guutamuu qabanii isaan kana keessaa inni jalqabaa formiin kuni nama kana dura lammummaa biyya Itoophiyaa qabu yookaan immoo nama foreign citizenii nama maatii Itoophiyaa wajjin maatii ta'e jechaadha. Kan foreign ta'e yookaan immoo nama biyya ambaa ta'e kan maatii kana wajjin hariiroo qabudha yookaan maatii kan ta'e. Inni taan immoo nama dhuunfaa nama Origin ID qabu wajjin nama gaa'ela dhaabbate jechaadha. Kanaafuu warri kun ulaagaan guutamuu qabanidha. Inni taanu nama Origin ID applicant who has a previous Euro card should apply for new Origin kana dura qabu haaraaf apply gochuu akka danda'udha. Kan biraa Origin ID applicant who have already Origin ID should not be apply for new Origin ID jedha. Inni ulaagaan itti aanu bring your original documents including your passport during collection. Online yookaan karaa marsariitii erga guutamee booda fudhachuudhaaf waraqaalee ragaa kan akka paaspoortii warreen barbaachisan kana qabattee qaamaan gaafa dhiyaattu dhufuun barbaachisaadha. Kanaafuu waliigaltee kana agree jenna iddoo kana tiikgoona. Sana booda application type hin jiru Origin ID for adults, Origin ID for children, Jolef by suppose kan jiru jira. Warra kana keessa kam akka barbaadan infilattu. Sana booda fakkeenyaaf ani kan adaltii yookaan geessisaa isa jiru kana anan filadha. Sana booda gaafa kana cuqaasnu gara geessituu keenya sanaatti nu geessa jechaadha. Kanaaf kana fayyadamuun marsariitii kana fayyadamuun tajaajila kanaaf apply gochuun hin danda'ame jechaadha. Kanaaf Origin ID tajaajilli Origin ID akka kennamaa jiru kana information isa saniin ga'u fe'eni.